Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra guyyaa arra kombo juun takkaffaa saniin qabadhee isinii dhufee juun takkaffaa kana akkamitti akka komboo kana banan miliyoona 5 akkamitti akka harkatan hamastar kombaat irratti isin garsiisa. Na waliin turaan affeerraa keenya akkasumatti chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan chaanaala kana subscribe godhaa. Like share godhaa isinin jaa katanii komboo sadiin kana akkamitti akka bananii miliyoona 5 akkamitti akka harkataniin isin garsiisa kabajamtootaa fi hordoftoota. Asumarra gaddeemuudhaan special kayyoo kana keessa seenne special kayyoo kana keessa yommuu seenne eegas booda kanatti haala kanaan nu fida. Haala kanaan yeroo nu fide new card kayyoo kana keessa itti cuqaasna. Kana yeroo seenne haala kanaan nu fide jechuudha. Haala kanaan yommuu fide komboo guyyaarraa toon hamastar kombaat success kayyoo kana bannaa jechuudha. Kana banuudhaaf gaa jalqaba irratti kana bannaa. Kana banuudhaaf yeroo irratti kanatti cuqaasnu haala kanaan miliyoona takka nu gaafata. Go ahead jennaa jechuudha. Yeroo go ahead jennu komboon sadarkaan duraa nu banamee jira jechuudha. Daily komboo. Kanatti aansuudhaanii ammallee specialuma keessa seenne. Specialuma keessa seenne jechuudha. Special keessa my card kayyoo kana jala jira. Bakka gareetti gaa new card jala jira. USDT on ton kayyoo kana itti cuqaasna. Kana ni fuuna. Haala kanaan gaa komboo lammaffaa nu banamee jira jechuudha. Komboo sadaffaatis haaluma kanaan new card kayyoo kana erga keessa seenne booda asumarra gaddeemnee there are two chair kayyoo kana irratti cuqaasna. Erga irratti cuqaasne haala kanaan guyyaa irraa komboo miliyoona 5dha harkannee jirraa jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota. Kunugaa akkuma gartan kanatti komboo guyyaa irraa argannee jirraa jechuudha. Haala kanaan fayyadamaatii namni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Hanga wal agarrutti nagaan turaa isiniin jenna.